Pirezidantiin Oromiyaa duraanii Dr. Lammaa Magarsaa boqochuu artiist Alii Birraatiin gaddi jabaan itti dhagahamuu ibsanii jiru. Aliin bu'uuressitoota qabsoo Oromoo ammayyaa bifa ammayyaan muuziqaadhaan qindeessan keessaa hayyuu hangafaa jedhan Dr. Lammaan. Ummatoota gaanfa Afrikaa keessatti cunqurfamaa turaniifis sagalee ta'uun nama jaalala horate jechuun ibsan. Walaloo fi yeedaloosaa sagalee kiiloleessaatiin dhiyaachuun qilleensa bilisummaa fi jaalalaa ta'uun Oromiyaa jaarraa walakkaa fi tajaajilaa tureera kan jedhan Dr. Lammaa Magarsaa Oromiyaa fi jaalala biyyaa qora qalbii uummataa keessatti ijaaree darbeera jedhan. Pirezidantiin duraanii Oromiyaa kun Aliin barsiisaa Oromummaati jechuun ibsu. Barsiisaa haqaa fi obbolummaati. Baran Oromiyaa geggeessaa turetti hayyoota dhiyeenyaan na gorsaa na utubaa na sirreessaa turan keessaati jedhan. Oromoo fi saboonni biroo hayyuu guddaa dhabanii ta'ullee Aliin ilmaan hodduu guddisee jira. Sanyiin inni facaase ija godhateera jedhan. Hojiiwwan isaatiin tarree duraa gootota keenyaa keessatti yaadatamaa tura. Ni leellifama. Qaaliiwwan akka Hacaaluu Hundeessaa, Nuhoo Goobanaa, Daadhii Galaan, Usmaayyoo Muusaa, Eebbisaa Addunyaa fi kanneen biroo waliin bara baraan faarfamaa jedhan Dr. Lammaa Magarsaa Waaqoo. Haaluma wal fakkaatuun Koongiresiin Federaalawaa Oromoo boqochuu Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraatiin gaddi jabaan itti dhagahamuu ibsee jira. KFO'n ibsa baaseen Alii Birraa odaa aartii guddicha ta'uu eeruun sirboota labata tarkaanfataniin xiinsammuu tokkummaa Oromoo kan ijaare aadaa, afaan, seenaa, sirna, sona qabeenyaa fi miidhagina uumamaa Oromiyaa addunyaaf nama beeksisedha jedhe. Aliin sirboota isaatiin cunqurfamtoota mirgaaf akka falmatan kan kakaasu eenyummaa isaatiin akka boona eenyummaa isaaniitiin akka boonan kan jajjabeessu ture kan jedhu KFO'n ergaa jaalalaa qabsoo fi namoomaa isaa afaan torbaan kan weellise dhaloota dammaqsee fi artistoota Oromoo fi Itoophiyaatiif fakkeenya guddaa galaa siyaa'inaa fi jaboomaa ta'ee jiraatedha. Ni jiraatasi jedhee jira. Kana malees sirboonni Alii Birraa haada jabaa uummata Oromoo biyyoota ambaa jiraatu biyya dhaloota isaa fi maatii isaa waliin miiraan walitti hidhanidha jechuun ibse. Godina Wallaggaa lixaatti waraanni bilisummaa Oromoo aanotaa fi magaalawwan garaagaraatti opereeshinii waraanaa jabaa geggeessaa jiraachuun himame. Opereeshinii waraanni bilisummaa Oromoo taasisaa jiru humna qilleensaan qolachuuf yaalaa kan jiru mootummaan Itoophiyaa immoo haleellaa diroonii hawaasa nagaa adda baasuuf hin dandeenye raawwachuu jiraattonni OMN itti himanii jiru. Guutuun oduu kanaa itti aanee dhiyaata. Godina Wallagga lixaa aanaalee garaagaraatti waraanni bilisummaa Oromoo tibbana opereeshinii waraanaa gurguddaa geggeessaa jiraachuu odeessi jiraattota naannoo fi qaamolee garaagaraa irraa arganne ni mul'isa. Magaalaa Mandii dabalatee aanaalee godinichaa sadii mana Sibuu, Qilxuu Kaarraa fi Lataa Sibuutti waraanni bilisummaa Oromoo guyyoota lamaan dura opereeshinii waraanaa jabaa eegaluu kan himan jiraattonni waraanni mootummaa garas buufatanii turan baqatanii bahuu himan. Guyyoota lamaan darban jechuun kaleessa definoo fi facaasaa jechuudha. Lola guyyoota lama kana geggeeffamu keessatti lola waraana Oboon magaalaalee sadii to'achuu danda'eera. Magaalaalee sadii waliin to'atis immoo Mandii fi Qilxuu Kaarraa fi warra jirudha. Lola gidduu guyyaa kana geggeeffame keessatti injifannoon guddaa galmeessuu danda'eera waraanni bilisummaa Oromoo jechuudha. Opereeshinii waraanaa jabaa waraanni bilisummaa Oromoo naannichatti geggeessaa jiru waraana lafootiin qolachuu kan dadhabe humni mootummaa Itoophiyaa haleellaa qilleensaa hawaasa nagaa adda hin foone raawwataa jiraachuus himu jiraattoonni. Magaalaa Mandii bakka addaa Oolankomee jedhamuu fi ganda baadiyyaa waamaa Toobbaraa jedhamutti dilbata galgalaa fi kaleessa guyyaa haleellaa diroonii raawwatameen manni barumsaa tokko rukutamuun waardiyyaan mana barumsichaa lubbuun darbuu akkasumas daa'imni xiqqaan ganna 9 ajjeefamuu fi namoonni 8 madaa'uun buufata fayyaatti yaalamaa jiraachuu odeeffannoon garasii arganne ni mul'isa. Definoo galgala jechuudha Wallagga lixaa magaalaa Mandii ganda baadiyyaa waamaa kan jedhamutti jechuudha. Halkan sa'aatii tokko walakkaa keessa jechuudha uummata nagaa dhimma isaa mangadaa deemaa irratti haleellaa diroonii raawwatanii namni torba yeroo qaamaan yeroo miidhaman namni tokko mucaan durbaa xiqqoon waggaa 8 immoo battalatti duuteetti isheen immoo jechuudha. Qilxuu Kaarraatti immoo guyyaa kaleessaadha kan dirooniin dhuftee fayyadamte jechuudha magaalaa katamaa walakkaa keessatti jechuudha. Achitti miidhaan hamaan geggeeffameeraan ture isaan immoo qaamaan miidhaman malee ammatti lubbuu darbin nageenya. Lola jabaa waraana mootummaa fi humnoota mootummaa gidduutti naannichatti geggeeffamaa jiruun wal qabatee tajaajilli geejjibaa erga adda citee guyyoota 4 ta'uu kan himan maddeen odeeffannoo OMN sochiin hawaasaa danqameera haleellawwan hawaasa nagaa adda hin fooneenis uummanni miidhamaa jira jedhu. Keessumaa humnoonni mootummaa miidhaa
lola kanarratti isaan mudatuuf namoota nagaa irratti haaloo bahuun bakka garaagaraatti mul'ataa jira kan jedhan jiraattonni haalli kun yaaddoo nutti uumeeraa jedhu. Komii hawaasaa fi lola jabaa godinichatti deemaa jiru laalchisuun bulchaa bulchiinsa godina Wallagga Lixaa obbo Solomoon Taamiruurraa yaada gama isaanii dhaga'uuf irra deddeebiin bilbiluus bilbila hin kaasan. Godina Wallagga Lixaatti itti gaafatamaa ijaarsa siyaasaa paartii aangoorra jiru kan ta'an obbo Gammachiis Dabalaas bilbila harkaa isaanii irratti quunnamuuf yaalii gochaa turre. Obbo Gammachiis bilbila nurraa kaasuun kan bilbileef OMN irraa ta'u erga hubataniin booda bilbila cufachuu filatan irra deebiin bilbiluus hin kaasan. Opereeshiniin waraanaa jabaan waraana bilisummaa Oromootiin tibbana aanaalee mana sibuu qilxukaarraa fi lataa sibuutti eegalame kun gara aanaalee fi magaalota godinichaa biroottis babal'ataa jiraachuu odeeffannoon hawaasaa fi maddeen oduu garaagaraarraa argataa jiru ni mul'isa. Aanaa Laaloo Assaabii magaalota Dongoroo fi Arroojiitti edda galgalarraa eegaluun waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti sa'a dheeraaf lolli jabaan geggeeffamaa turuu kan himan jiraattonni lola geggeeffamaa ture waraanni bilisummaa Oromoo irra aanuu himu. Sochiin waraanni bilisummaa Oromoo tibbanatti jiru kun har'a immoo gara Najjootti cehuun lolli jabaan naannichatti geggeeffamaa ooluu jiraattotaa fi dhalattoota naannoo irraa odeeffanneerra. Gama biroon waraanni bilisummaa Oromoos boqochuu artiist Alii Birraatii wal qabatee ibsa baaseeti kan jiru. Du'aan boqochuu Dr. Kabajaa artiist Alii Birraa ilaalchisuun ibsa gaddaa kan baase ABO WBO'n uummanni Oromoo nama guddaa tokko dhabeera, aartiinis nama jabaa dhabdee jedhe. Du'aan boqochuu artiist Alii Birraatiin gaddi guddaan kan itti dhaga'ame ta'uu ibsuun uummata Oromoo fi firoottansaa jaallattootaa fi dinqisiifattoota Alii hundaaf jajjabina hawwee jira. Artiist Alii Birraa baha Oromiyaa Dirree Dhawaatti dhalachuun bara jireenya isaa saba ofiif of kennee tajaajileera kan jedhe waraanni bilisummaa Oromoo. Aliin bara jireenya isaatii falmaa bilisummaa, barsiisaa fi bashannansiisaa uummata isaatii ture jedhe. Aliin dandeettii aartii adda ta'e kan sadarkaa addunyaatti dinqisiifannaa guddaa horate qaba. Uummata Oromoo biratti ammoo hojiileen isaa hiikni isaanii bashannansiisuun olii kan jedhu ibsi ABO WBO. Aliin hojiilee isaatiin dargaggoota dadammaqsuu fi barsiisuun uummanni Oromoo kaayyoo tokko jala akka hiriiruuf hojjetaa tureera. Qoonni inni tokkummaa Oromoof gumaache kun ammoo gaheen Alii Birraa Oromoo biratti bakka addaa akka qabaatu taasiseera jedhe. Aliin gama gahumsa hojiilee aartii isaatiinis dhaloota keessatti artistii gita hin qabne ta'uu ragaa bahee jira. Gama biroon hawaasni Oromoo UK boqochuu artiist Alii Birraan gaddatti dhagahame ibsatanii jiru. Hawaasni Oromoo UK ibsa gaddaa baasaniin Oromoon hayyuu guddaa fi urjii sabaa dhabee jira jedhan. Alii Birraa hayyuun qaroon hawaasaa fi uummataa dagaagiinsa afaan Oromoo fi aadaa Oromoo akkasumas qabsaa'aa mirga Oromoo akka ture himan. Boqochuu artiist Alii Birraatiin gadditti dhagahame olaanaa ta'us ibsanii jiru hawaasni Oromoo UK. Haaluma wal fakkaatuun hawaasni Oromoo biyya Austraaliyaa magaalaa Melbourne jiraatan boqochuu Alii Birraatiin gadditti dhagahame guddaa ta'uu ibsanii jiru. Alii Birraa fakkeenya artistoota hedduu ture. Nama akka isaa dhabuun gadda guddaadha kan jedhan hawaasni Oromoo Melbourne waggoota 60 darbanii fi gumaacha inni taasisaa ture uummata isaatiif jajjabina ture. Hojiilee isaatiin Aliin yoomiyyuu ni yaadatamaa jedhanii jiru. Maatii, firoottanii fi uummata Oromoo maraaf jajjabina hawwan. Gama biroon du'aan boqochuu Dr. Kabajaa artiist Alii Birraa hordofee fayyadamtoonni miidiyaalee hawaasaa gadda itti dhagahame bifa garaagaraatiin ibsachuu irratti argamu. Artiist Alii Birraan seenaa muuziqaa Oromoo fi Itoophiyaa keessatti nama adda duree ta'uu ibsan. Biyyattiin nama jabaa tokko dhabdee jedhan fayyadamtoonni marsaalee.